Obboleettiin kiyya tokko har'as gaafii na gaafattee turte. Maal jettee nu gaafattee mee walumaan dubbisna. Ani joordoon jira mindaa koo $225 naa kaffaltii amma waggaa 2 fixuufi jedheen akkaman godhaa. Isheen immoo waggaa 3 si fudhadhe naan jettee mee maal godhuu maaloo naa deebisee ooroo koo jette. Galatooma obboleettii koo rakkoo hin qabu. Siif hin deebisa jechuudha. Tokkoffaa irratti ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota koo nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyoo akkasuma ka warri mana kanaaf haarawaa taatanii sabskiraayib gochuudhaan maamila keenya ta'aa yaada qeeqa gaafii yoo qabaatan immoo gaafachuus hin dagatinaa isin jedha asumaan akkuma obboleewwan keenya nu gaafachaa jira waan beeknurraa isiniif qoonnaa jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya ka obboleettiin kiyya akkuma isheen jette kanatti mucayyoon kun kan jiraatu Joordoon keessa $225 kan isheen kaffaltu kana keessattuu immoo waggaa 3 si fudhadhee jettiin laala waan isheen goote obboleettiin keenya kun jechuudha. Obboleettii keenya kana waan isheen godhaartu madaamin jechuudha. Obboleettii koo kontiraanni bakka kamittuu waggaa 2 qofa malee waggaa 3 namni nama fudhatu hin jiru. Kontiraanni sijammar waggaa 2 booda hin jiru wagguma 2 kontiraata jechuudha. Galuu hin dandeecha obboleettii koo finaan biyya keessi haa galchitu yookiin immoo yoo itti dabalachuu barbaadde damoosa naa dabali jedheen damoosa si haa dabaltu malee waggaa 3 hin jiru jedheen biyya kam keessattuu hin jiru biiroo kam keessattuu hin jiru ijoolleen keenya itti taphachaa jiru keessattuu ijoolleen Joordoon itti baay'ee taphachaa jiru jechuudha. Joordoon tun badduudha rabbi nama ishii deemu malee dhugaa rabbi innaa ishiin ammalaa akka homaan beenne maayibii wayii ijoollee seette akkanatti taphatte jechuudha. Kanaaf obboleettii koo walumaa galatti yoo waggaa 3 dabalachuu barbaadde qarshii si haa dabaltu si galee 300 si haa gootu. Yoo ishiin 300 si godhuu baatte immoo hin dalagin maal ibboo $1 xiqqoodha bar kanaanuu ishii hojjechiisa kanaanuu jechuudha. Akkasitti si yoo goote hojjedhu yoo isa siin godhani hin hojjetin kontiraanni kee waggaa 2 dhumate jechuudha. Biyya galuu hin dandeessa biyya galtee yookiin fi afaan beektaa gara biraa deemachuu hin dandeessa malee yoo ishiin ammalaa haga waggaa 3 fixutti amma siin dabaltu jechuudha. Atamma walumaa galatti waggaa kontiraata kee waggaa 2 fixadhe qarshii naa dabalii yoo naa dabalte waggaa 3ffaatti fufaa yookiin hin fufuu jedheen biiroo na geessedhe yookiin immoo biyya na galchedhin bakka biiroo yumati biyya na galchii hin barbaadu kontiraan eessumarra yoo ta'e waggaa 2 malee waggaa 2 ol hin jiru kontiraanni abadan hin jiru bakka kamittuu hin agarre biyya kam keessattuu kontiraanni wagguma 2 jechuudha. Waggaa 2 dirqama galtee deebi'uu hin dandeessa. Barbaadu tikkatti keessi muranii ofii isaaniitti si murte tikkatti illee ofii keessanii muratte yoo waggaa 2 fixan bakka kanatti sirriitti beekuu qabdan daraa obboleewwan koo tikkeetti keessan hin muratina waggaa 2 fixnaan poolisiitti bilbiladhaa malee hin muratina waggaa 2 fixnaan akkasuma mooshinii waggaa 2 fixanii yoo biyya sin galchuu baatte poolisiitti bilbiladhaa yookiin immoo biiroo jirta isaatti bilbiladhaa biiroo keessan namoota irraan dhufta isaatti bilbiladhaa waggaa 2 fixee namoota naan dabalee bakka biyyan galuu barbaada jettanii akkasitti illee galuu dandeessan malee waggaa 3 nasi fididhe ilaala waggaa 1 ammallee kanumaa si hojjisiifachuu eddan malee jechuudha. Walumaa galatti waggaa 3 odoo siin dabalee si hojjisiifachuu edda jechuudha. Kanaaf obboleettii koo walumaa galatti damoosa naa dabalii waggaa 2 fixaan jira yoo 3ffaa taa'inaan jette damoosa naa dabalii yookiiniif immoo biyya naa galchii jedhiin bakka kanuma garaagarummaa hin jiru yoo moo biiroo irraan dhufte biiroo keetti bilbiladhuuti washii si galchuu baatte na galchuu diddee damoosas naa dabaluu diddee jedhiin bakka seera bakka hundattuu biiroon hin falmata jechuudha. Kan ammaa sirriitti jechuudha bakka barbaadetti ofii keenyaa waa iyyine malee namni namaan iyyuu bar dhugaa waaqas hin jira jechuudha. La attaalaltee cubbuullee hin sodaattu waggaa 3 jettiin bar waggaa 3 si fudhadhe. Chabbaashii seera baase ishiitu seera baase kan waggaa 3 si fudhattu lubbuu tolan jedhiniifati waggaa 2 qofa kontiraan bakkuma kamiyyuu Dubaay deemi Saawudii deemi Joordoon deemi Beeruut deemi Kuwait deemi bakka barbaadde biyyoota Arabaa bakka barbaadde yoo deemte kontiraanni kee waggaa 2 qofa kan 2 booda mirga sirraan qabdu ishii lubbuu mirga sirraan qabdu yoo fedha keetiin ofii keetii damoosa si dabaltee waggaa 3ffaatti fuftee malee jechuudha. Si galee kanaan boodatti immoo hin taa'in lubbuutii si galte hin taa'inati biyya lagalchee yoo ishiin damoosa si dabaluu baatte yoo ishiin damoosa si dabalte waggaa 1tti dabaliitii hojjetadhu
yoo ishiin dabaltu siin daballe immoo hin hojjetin sobdee amala akka damoo sana siin daballeef amma waggaa 3 si fedhadheetti la namuma xiqqishuma kanallee namallee silaa waan beekan nusi nutumaan beenu silaa waaqayyo ofii sodaatan rabbiin ofii sodaatan jedhee bara yoo akka sarraatanyatti cubboo hojjetan kan dhugaa waan isaan godhaa jirani wanti madaamin gootu sun mililikuu nun goone dhugaa rabbi waan baay'ee ijoollee teenya irratti hojjechaa jirti bar aangoo qabduun irratti fayyadamaa jirti ijoollee teenya jechuudha. Innaa kanaafiyyuu walumaa galatti obboleettii kiyyaate madaamii teetiin waggaa 2 fixeen jira biyya nagalcheedhi yookiin immoo lakka waggaa 3ffaa taa'e damoosa siifan dabala yoo tette damoosa siyaa dabaltu damoosa keessan haga sii dabaltu walii galtanii saniin booda immoo hojii keetti fuftaa jechuudha yookiin immoo hin hojjettu jechuudha waggaa 3 fixnaan hojjetin waggaa 2 fixnaan hojjetin biyya nagalcheedhiin bakka biyyan galuu barbaadudha yookiin birrii sii dabaluu barbaadu hunda akkatti isaan ijaa dhugaa waaqayyoo waanuma waa beekan se'anii badeen jarri kun homa wariin se'anii gisee tokko jiran wallaalee laalee jedhu nuti wariin se'anii qoy homaan beeknu nu se'anii waanuma waa beeknu isaan itti fakkaatu bar dhugaa rabbi innaa kanaafiyyuu ati obboleettii kiyya waggaa 2 fixxe sadaffaa yoo ofii keetii dabalatte immoo qarshii naa dabal jedhin yooshii ofii keetii dabalachuu barbaadde qarshii naa dabal jedhin yooshii siin daballe immoo hin taa'in abadan birrii $225 maal ebboo $250 maal ebboo 300 godhanii fi amma ijoollee kana erga waggaa 2 fixatteen boodatti dirqama 300 sii godhuu qabdi akkasi kanaan malee hin hojjetina joordan tun badduudha bar yookiin galiitii afaan yoo baratte Dubaay deemii Saawudii deemii banaadha Saawudiin keenya kunis waan akkasii kana deemaa malee yoo obboleewwan qabaatte obboleewwan hin yaam jedhiin gara biraatti si yaamanii malee ijoollee dhugaa rabbii isiniin jedha isinitti taphatti yarattiin jechuudha waan hin beektu jettee amma beekte taphachaa jirti ijoollee rabbitti taphattee bar tali haa rabbi nama aasiti takka madaam takka teenya boo shaggeedha takka ibidda jira barkane cubbuu sodaanne jechuudha cubbuma sodaattu waan biraatti mite namni cubbuu sodaate bareedaadha bar namni sun nama argu waaqayyooti nama argaa innaa ishiin maraattii siin jedha obboleettii koo ati walumaa galatti ni jedh damoosa waggaa 2 fixxe taanaan kara biyya keetii gali yoo ishiin immoo birrii si dabalte taa'etii hojjedhu akka kanaadha obboleettii koo viidiyoo kana hin dhaggeeffattanii yaada kanaaf itti fayyadamaa isiniin jechuu jaaladha akkasuma warri maatiin ta'an immoo sabskiraaybii gochuudhaan maamila keenya ta'aa yaada fi qeeqa qabaattan immoo koomentii alattis barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha hordoftoota kiyya isiniin jaaladha isiniin kabajaa hunda keessaniyyuu akkuma obboleewwan kiyya na gaafachaa jirtan waan ofii kiyyarraa beekurraa waan tokko isinii hinan qooda gaafachuu hin dagatina garuu dhiifama obboleewwan koo ani dafee deebisuu dhabuu koo mana namaatan jira kushiinaadha deebisee immoo akkan daa'ima guddisuu sin beekta sababa kanaan malee amshar isinii deebisaa isiniin jedha yeroo argatte ishii